السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرت هردفتوتا channel يوتيوبي عبد الأب كاين ماستري تبالات تبوي موجرات جرتو هندي كيسانو كاين ماسترين دران كمالتو كاهين كمني كهندي كيسانو فايدما جرتن هندي سات دابته جرا كان نموتا غري تري بورد أبچو ملا كان نموتا هدو غرو دابته جرا غريم فيديو إديت غرات جرتو إسني دابته Garuu kaayin maastariin haaraan tokko dhufee jira. Ka garaagarummaa guddaa waliin qaban jechuudha. Kaayin maastariin inni haaraa dhufe kun maal fakkaata? Akkasuma inni duraan dideewu maaliif dhaabate? Isa jedhus bal'inaan waliin ilaalla. Kaayin maastariin kun mallattoon isaa isuma duraanii fakkaata. Garuu yeroo irra seentan egaan jalqaba yeroo irra seentan akkasitti fidaa mallattoon seetingii gubbaa kana jira. Advance seetingii irra seenuudhaan waan afur waan oonii godhan jira. Arfanuu oonii godhachuudhaan duubatti deebina. Seetingii kan nuti qajeelchinu kanuma qofa. Jala kana bakka intro itti dalagatan mixer waan jedhu haaraa fidee jira. Mixeriin kun intro adda addaa ofirraa qaba. Download gochuudhaan intro kan YouTube jechuudha. Kan 16:9 ofirraa qabu qofa kan isin hojjechuu qabdan. 16:9 isa qabu barnoota kana duraan barsiiseen ture. Ka duraanii intro ofirraanii qaba ture. Booda balleessanii versionii nama dhufe garuu intro ajaa'ibaa qaba. Search irra tuquudhaanis akkasuma mata duree marketing, corporate, education waan jedhu qaba. 16:9 viidiyoo hojjetamee jiru download gochuudhaan sirreeffachuu dandeessu. Aappii Sahaaraa kana eessaa arganna? Play Store irraa kan buufatanu mallattoo kaa qaba. Eessa akkasiin argattan isinittiin hima. Video edit gochuuf gaa create tuqxanii new erga tuqxanii new project 16:9 tokko akkuma duraan beeynu 16:9 irra kaayyachuudhaan kan nuti fayyadamnu. Jala isaa garuu advanced setting inni jira ammallee advanced jedhee jira. 16:9 irra kaawwanna. Advancedin akkasumatti taa'uu qaba. Garuu yoo fit irra kaayyattanis bareedduudha. Fit kajettu kanarra yoo kaayyattanis bareeda. Sanaan booda 16:9 erga filattanii booda gubbaadha jechuudha. 16:9 erga filattanii booda create kajedhu tuutu amma waan haaraa hedduu fidee dhufe. Create yeroo isin tuqxan gara viidiyoo filachuu isin geessa. Viidiyoo tokko filannee itti agalchinu mee yeroo viidiyoo irra tuqnu mallattooleen hundinuu bakka jijjiirratanii jiru. Mallattooleen nuti duraan beeknu hundi jala bakki jara jijjiiramee jira. Waan haaraa fidanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mee viidiyoo kanarra tuqnee waliin haa ilaallu akka isin hin dhibneef jechuudha. Waan hundinuu jijjiiramee jira. Yeroo isin asirra tuqxan replace jira, trim bakka jijjiiree jira, sleep waan jedhu waan haaraa takka itti ida'ee jira trim gochuudhaaf jechuudha. Waan hundinuu bakki jijjiiramee jira. Sleep fidee jira. Sleep kana viidiyoodhuma haaraadhaan bareecheen dhimma sleep kana isinitti agarsiisa sirriitti jechuudha. Gara harka bitaatiif gara mirgaatti naannessi yookiin buutii nuun jedha. Sagaleen mixer jedhee achi jala nuuf jira. Akkasuma speed jedhee ittaanee jira. Mallattooleen duraan moggaarra turan amma irraan gadee ta'anii jiru jechuudha. Paanen zoomiin akkasuma bakka jijjiiree jira. Maaliif verjiniin isaa 6.4 waan ta'eef waan hundinuu bakka jijjiiree jira. Akkasuma chromaakiin gadi siqee jira. Information whatever waan hundinuu bakki isaa jijjiiramee jira jechuudha. Wanni isin ajaa'ibu inni guddaan jechuudha. Asset story keessa yeroo seennu asset story haaraa baay'ee fidee itti galche. Asset story kanarra yeroo tuqxan asset story nama hawwatan baay'ee nama hawwatan viidiyoo keessattuu viidiyoon baay'ee babbareedaa fidee dhufe. Akkasuma effectii adda addaa transitionii adda addaa haaraa baay'ee babbareedaa fidee dhufe. Akkaataa itti download godhattan barnoota viidiyoo editing eegan warri haga ammaatti na hordofaa turtan ni beektu. Kutaa tokko haga 11 waliin ilaalle rana fakkaata. Kutaa tokko irratti asset story akkamitti akka itti fayyadamnu eegallee. Akkasuma kun stuudiyoo adda addaafa baay'ee babbareechee fide. Bareecha ati download godhadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Keessattuu asset story viidiyoodhaa fi effeektiidhaan wal qabate. Akkasuma kan backgroundii suuraadhaan wal qabate babbareedaa fidee dhufe. Osoo hundayyuu download godhattanii baay'ee bareedaadha.
maalii fi hedduu mimmiidhagaadha hedduu viidiyoo miidhagsu akkaataa itti fayyadamtan ilaaltaniituma itti galchuudhaan isiniin jira barnoota duraanii irratti kutaa tokko haga kutaa 11tti kutaa tokko haga kutaa 11 keessatti sirriitti waliin ilaallee jirra kanaafuu kaayin maasterii inni bilbila keessanirra jiru istooppii yoo ta'e update isiniin jira namoota baay'ee irratti dhaabatee jira hojjechuu didee jira upgrade isiniin jira haaromsaa isiniin jira yeroo isin gara upgrade irra tuutan gara play store bilbila irra jiru isin geessa yeroo isin update tuutan immoo updated hin ta'u didee dhaabata jechuudha lakkaa'ee xumura garuu ammas yeroo isin irra deebitanii seentan upgrade isiniin jedha haaromsaa waan jedhu jechuudha akkasuma barreeffama istaayila barreeffamaatii fi text and titles waan jedhuun waan babbareedaa fidee dhufe wanni kun waan akka conversationii barreeffamaan agarsiisuudhaafis baay'ee isin fayyada inni guddaan garuu kan isinitti agarsiisuu barbaade bakki jijjiiramuun isaa akkasuma kaayin maasteriin akkanatti ta'abdanii erga isin edit gochuu bartanii kaayin maasterii wal bartanii isin didee isin rifachiisuu hin qabu kanaafin dafee viidiyoo irratti isin dalaguu barbaade akkasuma bakka wanni haaraan irratti jijjiirame isin agarsiisuufin deemaa jira jechuudha wanni haaraan irratti dhufe immoo baay'ee waan babbareedaadha verjiniin isaa guddatee dhufe ka duraaniirra bareechee inni kun baay'ee bareedaadha edit gochuudhaaf illee laafaadha ka duraaniirra ni salphata akkasuma graafiksiis yeroo laaltan graafiksii babbareedaa fidee dhufe graafiksiin introon garaajiin cinematic hundinuu baay'ee babbareedaadha inni guddaan garuu viidiyoo kana viidiyoon dhuma hin qabu 3D alpha design green screen intro social jedhee jira traveling garuu viidiyoo itti hojjechuufu isiniif mijata travel party jedhu tokko jira travelii sanarra yeroo seentan akka viidiyoo firii ta'e jechuudha viidiyoo ittumaan sagalee irra gootanii hojjechuu dandeessan baay'ee of keessaa qaba travel jettanii yoon taphachiiseen isinitti agarsiisame sagaleedhaan waan ta'e irratti hojjechuudhaafu baay'ee bareedaadha duraan viidiyoo akkana heddummaatu of keessaa hin qabu ture verjiniin inni duraanii kun garuu viidiyoo baay'ee hedduu ta'e of keessaa qaba waan baay'ee bareedaa nama hawwatu jechuudha sagaleedhaan waan ta'e irratti dubbata viidiyoo kana fayyadamuun ni danda'ama jechuudha hedduudha baay'ee hedduudha viidiyoolee fi effektii daawunlood godhanne kana eessaa akka argannu duraan isinitti agarsiiseera fakkeenyaaf viidiyoon amma daawunlood godhe tokko isinitti agarsiisu miidiyaan tuqa erga miidiyaa tuqee booda viidiyoon sun bakka inni dhaqee keessa galuu jechuudha viidiyoo asset jedhee jira viidiyoo asset irra tuquudhaan fudhee dhufaa jechuudha viidiyoo san kun amma viidiyoo san fidee itti galche baata akkanaan fiddanii dhuftu garuu barnoota viidiyoo tolchuu kutaa tokkoffaarra achirratti agarsiiseen jira egaan kaayin maasteriin haaraan kun kana fakkaata erga edit gootanii xumurtanii gara seevii deemtu jechuudha mallattoon seevii akkuma duraanii gubbaa kana jira mallattoo seevii kana tuytu haga 4K tti qulqullinsa haga 4K tti jira akkasuma fireemiin haga 60 jira fireemii 30 irra keessu sanaan booda bakka qulqullinaa resolution 720 ni gaha yoo sanaa ol keessan dafee seevii isiniin godhu sarara kana gidduudhumarra keessanii yookaan xiqqoo gadi xiqqeessitanii save as a video ka jedhu tuquudhaan save godhattuun isiniin jedha Appii isa Telegiraamii Abdul App jalanii ka Telegiraamii Abdul App chaanaalii Abaawutii jala argachuu dandeessu. Telegiraamii kiyya hin qabdan taanaan Abaawutii chaanaalii kiyya jala argattu Telegiraamii irra tuquudhaan appii kana achirraa argachuu dandeessu. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.